dubartiin masaan komantii jala deebisa maal jechuudha shamarranuma ta'uu keessan of hin barre dhiironni maaliitii lama fuudhu deebisa deebii kan hin deebisu waan ta'eef ani walitti cimmisee keessa fuudhe waruu wanti jedha komantii yuutuubii kiyyaa jalatti naa barreessa deebii namni natti ergee gara nama dhiiraa immoo yeroo biraa finna akkaan itti sin gorsu shamarran akka argite of gallakkisuudha wanti arrabsisiisee warri dhiiraa natti aaruu danda'a. Never ta'uun qabu nuti fincaan nurraa dhiixee nu guddiftee asiin nu geette gorsaa shamarranii tahee bakka biyyoota arabaa kana keessatti ni tumamu gaariidhaan shaafoo jedha wallaahi isin dheebote isin jaalate nama tokko jaalattan garuu namni isin jaalattuuf yaadu namni isin miliyaanotaan hasamneetti nama hatanii jechuudha janajjanuu hin danda'an sababa kanaaf jaalatamanii kabajamanii sirra irratti qallabamanii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Yooyyaa hordoftoota jabbootoo yooyyaa dhufnee jirra har'allee gaafii ajaa'ibaa qabannee dhufnee akkasuma kuni miseejjii keessan nagahee gorsa shamarran Oromoo shamarran biroos jechuudha. Shamarran kamiyyuu ni ilaallata inbox keessan na ergameedha. Miseejjii keessan na ergame yeroo baay'ee waan kana mee irraa dubbadhu waan kana xiiqii qabna jedhanii warri shamarranii naaf ergan anis ammoo miseejjiin sun natti baay'atee jennaan fide maaliif egaa kan namni hedduun yoo waasitti himate siyaarsa waan ta'eef fidee dhufee maa inni gorsi sun gorsi shamarran yeroo baay'ee miidhamuu fi akkasuma qeeqamuu fi jeeqamuu fi arrabsamuu wantoota garagaraa irratti moggaafama waa'ee shamarranii irratti jechuudha. Kuni osoo nuti warri jechuun warri yaada irra qabu yookaan warri dhiirsa qabu yookaan warri yoo tokko wallaalaa ta'e tokko beekaa ta'uu qaba. Yoo tokko wallaalaa ta'e tokko beekaa ta'uun dirqama waan ta'eef kanaaf anis gorsa akka mataa kiyyaa irraa dubbachuu barbaada. Wanti sun maa inni yoo jettan kallattimaan gara miseejjii naa ergameetitti isiniif deebi'a. Miseejjiin naaf ergame kun maal jedha? Miseejjiin naa ergame kun maal jedha? Akkuma asirratti argitan kana jechuudha. Yoo barreeffamni kun isinitti mul'ata natti fakkaata. Miseejjii maal jedha? Tokkoffaa irratti warroota shamarran ta'anii warroota jaartii qaban yookaan warra niitii qaban akkasuma warri niitii hin qabne yeroo ammaa baay'inaan warra niitii qabu osoo niitii qabu warri niitii hin qabne jaalataa kuni nurraa dhaabatuu qabaa jedhanii maa inni jechuudha sirritti isinii ibsaanii barreeffamni kuni waan barreeffamee akka achii barreeffamee naa ergametti maal jedha maal jechuudha fakkeenyaaf warri jaartii qaban warra jaartii qaban shamarran warra jaartii qabu hedduminaan warri jaartii hin qabnellee ka jaartii qabu jaalachuu eegalee sababni isaa maa inni rakkoo dubartootati moo rakkoo dhiirotaati waan jedhu barreeffamee asirratti jechuudha ergame. Ani walitti cimmisee keessa fuudhe waruu wanti na ergame baay'eedha. Kuni sababni dubartoonni jaartii hin qabne warra jaartii qaban yookaan jaarsa isaanii jala hatan jechuudha. Warra jaarsa amma fakkeenyaaf dhiirri tokko jaartii qaba yoo jenne shamarran biraa dhufte dhiira kana yoo jala jaalatte yookaan jala fudhatte jechuun hatte jechuun isa kanaa jechuudha. Kuni yeroo ammaa biyyoota keessattuu biyyoota arabaa keessatti baay'atee jira. Kuni maaliif ta'ee hanqina dubartootaati moo hanqina dhiirati jedhamee na gaafatame isinummaan komantii jalatti naa barreessaa isiniin jedha komantii yuutuubii kiyyaa jalatti naa barreessaa maaliif deebii nama kanaa ni ta'a jedhee yaada namni natti ergee gara nama 10ti namni 10 kun gaafii garagaraati gaafii nama 10tu tokkoon isin hima
guutuun waa'ee shamarranii ilaallata. Ammallee waa'een dhiirallee ni jira jechuudha. Waa'ee dhiiraa immoo yeroo biraa finna. Inni itti aanu dhiironni maaliif niitii lama fuudhuu jaalatu jedha. Dhiironni maaliif niitii lama fuudhuu jaalatu yookaan sanii ol fuudhuu jaalatu ka jedhu dhiironni osoo hanqina dubartii hin taane hanqinaalee sammuu isaatirraa waan ta'eef hanqina sammuu isaa tarii tokko immoo waan namoonni hedduun onneen namaa kun garagara ni beektan. Onneen dheebottu jira tan namoota hedduu jaaladhu jettu jira. Onnee laflaafaa jechuu kan qalqaallaa jechuudha. Dhiifama jechuudha arraba miti. Okay, inni kuni akkasii jechuudha. Lammata sadaffaa dubartiin masaanuu maaliif jibbiti? Dubartiin masaanuu maaliif jibbiti? Guutuun keessan komantii jala deebisa. An deebii kan hin deebisu waan ta'eef jechuudha. Maaliif jibbitan? Isintu dubartiin gaafiin kun dubartootaaf dhiyaate jechuudha. Kana waan ta'eef dubartiin masaanuu maaliif jibbiti? Sababni isiin jibbituuf hoomaa inni komantii jalatti barreessa. Inni biraa gorsa mataa kiyyaa qabu shamarran gorsuu barbaadaa jechuudha. Ka dhuunfaa kiyyaa jechuu akkaan itti isin gorsu. Shamarran jechuun isin shamarranuma ta'uu keessan of hin barre. Maaliif yoo jettan shamarran jechuun shamarran hedduu qaalidha. Shamarran hedduu qaalidha. Ofii immoo ofii rakasa of gootanii jechuudha. Silaa isin jechuudha qaaloytanii dhiironni amma isin daffaranii akka argan ijaazaa isin buusanii dhukkee isinirraa kaasanii gara mana dalagaatitti isin deebisan kun isin dharra'anii isin kabajanii isin luka isin dhungatanii luka isinirraa dhiqanii isin jala bulanii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Shamarran akka argite of gallakkisuudha wanti isii salphisee isii cabsee isii arrabsisiisee jechuudha. Kana jechuun warri dhiiraa natti aaruu danda'a. Maaf shamara nutti gorsita warra akkasii sun ni jira meere. Never ta'uun qabu nuti shamarran jechuun haadha keenya kabajuu qabna jaalachuu qabna akka haati keenya albaatii fi jinni nurraa dhiixee nurraa guddiste sanitti akkasitti isima jechuudha. Tunis jechuudha shamarran amma as keessatti nuyi arrabsinee itti taphannu kuni shamarran fincaan nurraa dhiixee nu guddiftee asiin nu geette sanii jechuudha. Ilaal inni dhugaa kanaa jechuudha. Shamarran kana beeytanii deemuun barbaachisaadha. Shamarran kana deemtanii deemuun barbaachisaadha. Amma booda ani gorsaa shamarranii tahee bakka isinii bu'ee guyyaa yeroorraa gaafii miseenjeraan jabbootuuf yoo jettanii Facebook irratti na argattu. Achirraan risaalaa na erguu ni dandeetta. Waan barbaadan gaafii fidee asirratti isinii dhiyeessaa jechuudha. Akkasuma gorsa yaada keessanii kanarratti isinii taa jedhee yaada. Shamarran yeroo baay'ee bakka biyyoota keessattuu rakkoo biyyoota arabaa kana keessatti ni tumamu, ni gidirfamu, ni gudeedamu. Bakka rakkoon isaan mudatu yeroo baay'ee kun itti ulfeessee bira bada. Kun ammoo rakkoo keessan ga'ee akka fedhe godha. Kuni jechuudha baay'ee ulfaataadha. Warri dhiirallee garuu ka dogongoraan seene yoo jiraate waan kana irraa of eeguu qabaa jechuudha. Shamarran keessattuu please shamarran dhaamsi ani isinii dhaamu dhaamsa isa dhumaati. Maaliif yoo jettan dhaamsi kuni isin fayyada. Yeroo kamuu yeroo mana jiraattee mana arabaa jiraattee biyyas galtee yeroo kamuu golgaa keen beeytame jalaabiiba warri muslimaa jalaabiiba keessan uffadhaati haala gaariidhaan shaafoo jedha. Wallahi isin dheebote isin jaalate nama isin barbaada malee isin dhiira san hin barbaadanii jechuu waluma galatti kun laal waan ifee lafa jiru jechuu. Jalaabiiba keessan diradhaa irra jalaan firii taati muslimtitti fakkaadhati deema. Dhiirri nama miliyoona isin dheebota. Isin immoo jalbiiba san keessan tarii nama tokko jaalachuuf yaaduu dandeettan. Garuu namni isin jaalattuuf yaadu, namni isin fuudhuuf yaadu miliyoonota naasabnee fixuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliifan dhiiraan ofirraa argaa jira waan ta'eef shamarran fakkeenyaaf ofirraa argaa jalaabiibaa
yeroo uffatanii deeman bakka qalbii nama godhu laal. Nama hatan qalbii nama hatanii jechuudha. Kana jechuun shamarran qaala'uu jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota Arabaa fuudhaa. Biyyoota Arabaa keessaa shamarran biyya Arabaa dhiira waliin arganii dhiirri isaanii akkam akka dhalaa fedhan, akkam akka dhalaa hawwii qaban, akkam dhalaa akka kabajan, akkam dhalaa akka itti horatan, asnaa ciisi, asinnaa dhugi, asittiin laal kabajaan isaan kabajan kun maalirraa kan ka'e sababa shamarran odda dhalatanirraa haga ilaa dardarummaa fuudhaganitti ijaan hin arganii jechuudha. Waliin argan janajjanuu hin danda'an sababa kanaaf jaalatamanii kabajamanii siree irratti qallabamanii jechuudha. Dubbiin jiru isa kana warroonni shamarranii viidiyoo kana like share godhaatii olii gad facaasaa shamarrawwan kana ammarraa qabdee itti fayyadamuu qabdi. Jalabiiba keessan diradha. Warroonni kiristaanallee istaayila keessan jijjiiraa seeran uffadhaatii jechuun amantaa keessan jijjiiraa osoo hin taane seeran of kabajanii dhiira akka argitanitti of kennuu dhiiftanii firii taatanii wajjin jiraattan dhiirri yeroo kamuu seera irratti sin qallabataa jechuudha. Ni galee waan akkanaati jechuudha. Bultii keessa wantoota garagaraa hedduutu jira. Yeroo baay'ee bultiin diigamaa jira. Sababni bultiin diigamuuf shamarran keenya bakka arganitti of gatudha. Sababni yeroo kamuu bultiin diigamuuf sababa shamarran bakka argitanitti of gatudha jechuudha. Inni biraa gaafii hedduudha. Daqiiqattiin teenna xiqqoodha waan ta'eef yeroo biraa fidee dhufa sirriitti bal'isee waa'ee shamarranii gorsa shamarranii baay'ee fidee dhufa. Gorsa shamarranii kana akka salphatti wallaahi dhugaa isin akka salphatti ilaaltanii bira hin tarina. Viidiyoo kana like yuutuubii kiyya seenaa laal yuutuubii seenaa daawwadha. Like share subscribe godhaatii yuutuubii kana yeroo kamuu hordofaa. YouTubein kun eenyumaafuu ni dhaabata. Dhiirafis ni dubbanna, ganaa dubbanna dhiirafis shamarraniifis garuu irra caalaa jechuudha. Shamarraniif bakka kennamuu qabaa jechuudha. Akkuma shari'aan shamarraniif bakka kenne jechuudha. Maaliif miidhamaan jira waan ta'eef. Kanaafuu shamarran keenya hedduu of eegaa. Rabbiin isin haa eegu. Wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu isiniin jedha. Viidiyoo biraa hanga qabadhee dhufutti nagayaan turaa. Maal isiniin jechuu barbaada? Waa hedduu isiniin jechuu barbaada. Garuu daqiiqaa na jalaa deeme waan ta'eef hanga daqiiqaa biraatiin walitti deebinutti nagatti.